kompiitara irraa immoo gara bibilaatiin dabarfannaa kan jedhu akka jalqaba nu ta'etti viidiyoo salphaa ishee wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti wanti nu barbaachisu kompiitara keenya kompiitara Wi-Fi dalagu tokko Wi-Fi kan wireless dalagu tokko kompiitara haada malee neetworkii dalagu jechuudha ta'uu qaba jechuudha. Yookaan isa Wi-Fi adapter qabaachuu qaba jechuudha. Bilbilli keenya immoo smartphone ta'u. Smartphone beekamaa nama iddoo akka jira. Bilbila ammayyaa ta'uu qaba. Kan biraa immoo bilbila keenya application ni barbaachisa. Innis application inni baay'ee mobile irraa gara mobile ittiin dabarfatu isa extender jennuun san ni barbaachisa. Jalqaba bilbila irraa deemneeti application extender jedhamtu san bannaa jechuudha. Yoo qabaanneef yoo dura fe'ee jiraanneef anam dura fe'eera isuma bana. Yoo dura fe'ee hin jirre isin yoo dura fe'attanii hin jiraatini Play Store irraa buufachuu dandeettu jechuudha. Yookaan immoo sirriiqis Telegram channel keenya irra isin kaa'eera achirraa buufadhaa isin jedha. Anam immoo deema extenderii koo banaa jechuudha. Extenderii koo banaa extenderii koo kinooti. Extenderii koo kinoo isa kana jechuudha. Extenderii kooti. Kan giingoo irra malee kana extenderii koo isa banadhaa jechuudha. Extendericha koo ni banaa. Extendericha koo banaa. San booda isa tuqaa iddoo ida'uu kana tuqaa jechuudha. Ida'uu san bira tuqaa jechuudha. Ida'uu kana ishee tana bira. Beektuun ishee iddoo san tuqeet jedhaa jechuudha. Erga tuqee immoo filannoo kanneen naa baasa. Filannoo an filadhu filannoo jalqaba irra jiru isa kana filadhaa jechuudha. Filannoo kana. Filannoo jalqaba irraa connect PC isa filadhaa jechuudha. Isa filadhaa. Isa ergan filadhee filannoo lama naa fida. Connect to PC dha. Auto connect PC. Isa kana akka viidiyoo argartan kan naa baasa jechuudha. Inni jalqabaa web connect dha. Inni kun immoo hotspot dha. Argitan amma waan neetworkii malee akkanumaan neetworkii mataa kiyyaa asumatti uumee dabarsaruuf hotspotii kana filadhaa jechuudha. Create hotspot goona. Create hotspot goona jechuudha. Ana fakkeenya window ta'e Wi-Fi on goona jechuudha. Okay, amma kan ilaalaa jirru akkamitti akka data yookaan gara wanta dabarsaadha. Data mobile gara kompiitara irraa immoo gara mobile dabarsaadha. Wanta mobile irra jiru adjust goone ta'uu irraa ammoo Wi-Fi itti deemneeti kompiitara keenya irraa Wi-Fi on goona jechuudha. Wi-Fi as bira jirti. Dhufeetumaan kun as tuqee yoo jedhu achi Wi-Fi giluu as bira jirti jechuudha. Ishii kana nan tuqaa jechuudha iddoo kana. Iddoo kana ergan tuqee mootu as biratti kiloo kana naa baasa. Isa kana naa baasa andra waan connect godhee fi inni kun maqaa extenderii kiyyaa jechuudha. Maqaa extenderii kiyyaa isa create godhisan jechuudha. Isaan create godhisanii amma andra waan connect godheef connect ta'eera. Fakkeenya disconnect godhisanii ta'aa agarsiisuudhaan asuma dhufee connecting jedhanii jechuudha. Refresh godhachuu danda'a. Inni kun amma connect naa ta'eera. Maaliif networkii waan ta'eef limited waan ta'eef kanaafuu connect ta'eera. Amma qajeeluma deemee kompiitara biyyarraa browserii banadha. Browserii jechuun
wanta wayii search engine jechuudha. Search engine keenya kiyya kan banadha. Fakkeenyaaf an Google fayyadama. Google kan kokkuno asis jira asis banuu danda'a. Asis banuu danda'a. As biroo waan fidadhee dhufan asii banuu danda'a jechuudha. Erga sabanii muutuyyuu Google koo banadha. Google koo banameera. Google koo banameera. Search engine kiyya browserii kiyya banameera. Isarratti immoo wanta an search engine irra barreeffee search godhu jira. Isa ilaallaa. Sana egaa banatee jira. Google koo kompiitara irraa banadheera. Amma bilbila koo irra deebi'eeti lakkoofsa kana ilaalaa jechuudha. Lakkoofsa isa kana jechuudha. Enter the following IP address jedha. Lakkoofsa dheeraa kan jedhu enter the following web address jedha. Isa kana kompiitara kan korra galchaa jechuudha. Banamee jira Google. Ayye. Mobaayilii kiyya lakkoofsa na barbaachisu ilaaleen jira. Lakkoofsa enter the following web address jedhan ilaaleen jira. Ammoo search engine kana dhufeeti asitti 992 jedhee barreessa 968 tokko tuqlamee 33 kana barreesse isaan enter jedha jechuudha. Enter erga jedhee mobaayila kan koorraa ishee kan argaa jirtu miti asirratti kan mul'atu ishee tuqaasuu qaba jechuudha. Ishee erga tuqaasee immoo mobaayila kan koorraa asirratti ergan jedhee kompiitara kiyya irratti kana naaf fidee jira jechuudha. Erga mobaayila irraa asirratti jedheeti kompiitara kan koorraa isa kana naaf fidee jira jechuudha. Isa kana erga naaf fidee inni kun hoomiidha. Hoomii jechuun wantoota garaagaraa agarsiisa. Inni kun immoo imeejiidha. Imeejii mobaayila kan koo irra jiru. Inni kun viidiyoodha. Inni kun muuziqaadha. Inni kun dookumentiidha. Inni kun immoo appilikeeshiniidha. Appilikeeshinii laasraa buusuu dandeenya. Achiin taasisuu dandeenya. Inni kun immoo faayilii hundi bakka tokko kan qabatu fooldaridha. Mi'a nama fakkeenyaaf imeejii biraa deemu. Imeejii rakkiliikaa jedhu. Imeejii rakkiliikii yoon jedhu. Imeejotiin bilbila kan koo irraan isaan kunniin hundi kan bilbila kan koo irra jiran jechuudha. Fakkeenyaaf kana imeejii isa kana hangara kompiitara kiyyaa fidachuu barbaada haan jedhu. Isa kana as dhufee kunii as bira dhufee akkana irratti arramee iddoo kana dhufeeti iddoo kana argaa baash daawunlood kan wantoota daawunlood naan ta'a jechuudha. Akkuma yeroo neetwoorkii sanatti jechuudha. Viidiyoonis akkasuma muuziqaanis akkasuma dookumentiinis akkasuma appilikeeshinii bilbila koo irra jirus akkasuma jechuudha. Isa kana refresh godhuu isin amma mootii fakkeenyaaf gara bilbila kootii fudhachuun barbaade immoo upload isa jedhu kana upload iddoo kanaan tuqaa uploadiin kana waan tuqaas achi upload jechuun bilbila kee kompiitara irraa gara bilbila kiyyaa fudhachuu waan barbaade fakkeenyaaf PC anuma fakkeenyaaf picturii kana ta'u kaameraa rool jedha inni jiru as keessa D kana fakkeenyaaf upload kan jedhu kan nashiidaa kan jedhu kana hafuradhu muuziqaa nashiidaa fakkeenyaaf ishii kana hafuradhu gama kiyyaatti jechuudha. Lakkoofsa 10 kan jettu kana fudhadhu inni ooppiin jedhaanii jechuudha. Kan amma fudhadhe muuziqaa waan ta'eef muuziqaa irratti ni galaa jechuudha. Akkasii footoo ta'e piikcharii ta'e akkasuma fudhattanii baarnaa hordooftaniif galatoomaa. Chaanala kiyya sabskiraayib naa godhaa, sheer naa godhaa, laayik naa godhaa, yaada naa kennaa, nu jajjabeessaa. Galatoomaa. Baay'ee.